Mushurraa yaa burtukaneeto gama walala bensi fudengala. Mushurraa yaa burtukaneeto gama walala bensi fudengala. Gala gala dumbushe gala 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 dumbushe we gala gala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoonni sinaaftiif akkam jirtu? Arraa waan isiniif qabadhee dhufe akkuma yeroo darbee jechuudha. Wanta fuula keenyaaf filatamaa ta'e baay'ee tokko filatamaa ta'ee fi anaanis baay'ee waan fayyadeedha jechuudha. Wantan yeroo baay'ee itti deddeebi'ee fayyadame waan ta'eef isininis akkasiin fayyadu shakkii tokko illee hin qabu. Waan fedheefu yaala fuula keessan irratti torbeen tokkoof yaalaati. Namoonni isiniif ta'u maayyuu yaalanii ilaaluun gaarii waan ta'eef anis yaalee ofirratti yaalee malaaleeti kan inni rizaaltii isaa arge jechuudha. Isinis akka fayyadamtan subscribe gootanii na hordofaa jirtan galatooma. Warra subscribe hin godhin jirtan immoo subscribe godhaati. Mallattoo bilbilaa isee cinaa jirtu sana yoo cuqaastan yeroo hundumaa viidiyoon isiniif hojjedhu akka isin qaqqabu isin fayyada jechuudha. Amma qaxxitaa gara mataa kunoo har'a waan isiniif qabadhee dhufe muuziidha. Muuziitti yoo barbaadan kiyaariitti dabalachuu dandeessu. Warri hin barbaadin immoo muuzii qofaa isaa fayyadamuus ni dandeessu jechuudha. Muuziin mineralotaa fi viitaaminoota garaagaraatiin kan badhaadhee fi gogaa qaama keenyaa nu eeguuf baay'ee shoora olaanaa taphata jechuudha. Namoonni fayyadamtanii gaarii fayyadamtanii isin fayyades jiraachuu dandeessu. Warri fayyadamin jirtan yaala ilaalaan isiniin jedha. Fuula keessan irratti yaalaati. Ilaala isin fayyada. Waan baay'ee tokko nama fayyaduudha. Naanis waan na fayyadiifin isiniif qabadhee dhufeera. Itti aansee akkaataa fayyadama isaa isinitti agarsiisa jechuudha. Qola muuziiti kuni. Qola muuzii akkuma isinitti mul'achaa jiru kana. Maal gootan qola muuzii kana fuula keessanitti sukkumtan jechuudha. Daqiiqaa 5 fuula keessan irratti otoo waddaan hin kutin fuula keessan irratti sukkumtan akkasitti kun akkuma argaa jirtan kana. Jiru kana kuno muuzii akkasitti ciccirtanii warri kiyaariitti dabalachuun barbaadin kiyaariitti dabalachuus dhiisuu dandeessu. Muuzii qofaa isaa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Anammoo ofii koodhaa fi kiyaarii baay'ee waan fuula kootiif naa ta'uuf jecha tin dabale jechuudha. Kuno erga akkasitti dabaltanii maal gootanii makanaa qopheeffattanii jechuudha. Kuno makanaa akkuma argaa jirtan kana akkasitti erga makanaa qopheeffattan booddee makanaatti eega akkasitti daaktanii amma isinitti daakeen isinitti deebi'a jechuudha. Na wajjin tura. Kuno amma daakamaan isaa kana fakkaata jechuudha. Akkuma argaa jirtani maadha kuni muuzii fi kiyaarii jechuudha. Baay'ee tokko jaallattu wanta baay'ee bareedaa ta'edha. Namni barbaadan muuzii qofaa isaa fayyadamuu dandeessu. Rakkoo hin qabu jechuudha. Maalidha yoo jettanii namoonni qola muuzii qofaa fayyadamuudhaan fuula keessan qulqullina isaa eeggachuu barbaadanis yoo jiraattan kana qofaadhaan qulqullina fuula keessanii eeggachuu dandeessu jechuudha. Ofirratti erga sukkuumtanii akka nama ofirratti sukkuumee isinitti agarsiisetti yoo ofirratti sukkuumtanii daqiiqaa 5f ofirratti sukkuumtu daqiiqaa 5 ofirratti tursiistanii achirraan dhiqattanii jechuudha. Ani maalin godhee kanaan fuula kootti sukkuumeen akkuma na argaa turtanii erga naksii ofitti sukkuumee booddee kuno kanammoo nan daakee jechuudha. Kuno akkuma argaa jirtan kana daakattanii booddee immoo erga daattanii booddee maal gootu isa kana isamma ofitti sukkumtanis innis akka tokkotti isin fayyada jechuudha. Akka iskraabii tokkotti isin fayyada. Garuu namni immoo wal duraa duubaan fayyadamuu barbaadu akka kanatti hojjetee jechuudha. Baay'ee gaarii tokko ta'a jechuudha. Baay'ee tokko gaariidha. Anamma sana amma dibadhee sooftii mana akkasitti fuula keessan qulqulleessitanii
qola muuzii amma ho'itti sukkuma ofirraa qulqulleessuuf jechuudha. Inni kun maaliif nu fayyada? Fuulli keenya tarii kireemii fa'aa warra dibattanii fuulli keenya hin cufama jechuudha. Karaan ittiin viitaaminooti garaagaraa seenuu danda'anii baakteeriyaan garaagaraa yoo kan cuqqaaloo ta'ee akka fuulli keenya baname wanta viitaaminii nuti dibachuuf jennu kana ofitti fudhatuuf fayyada jechuudha. Erga fuula keessan akkasitti qulqulleessitanii immoo maal dibattanii kunu inni ammaa qola muuziiti inni kun immoo muuziidhaa fi kiyaariidha jechuudha. Ishururu yaa burtukaanetoo damma waalalaa beensi fudheen galaa. Ishururu yaa burtukaanetoo damma waalalaa beensi fudheen galaa. Erga akkasitti fuula keessanitti dibattanii booddee daqiiqaa 15 ofirra tursiistanii kuna amma kana fakkaateera yeroo dhiqachuuf jettan amma daqiiqaa 15 ofirra tursiisee dhiqachuuf hin jedha jechuudha. Yeroo dhiqachuuf jettan qaxxitaa madeemtanii toon dhiqatiin erga isin irratti qoore maal gootanii ofirra Ishururu yaa burtukaanetoo damma waalalaa beensi fudheen galaa. Ishururu yaa burtukaanetoo damma waalalaa beensi fudheen galaa. Galaa galaa dumbushee galaa. Galaa galaa dumbushee. Wee galaa galaa dumbushee galaa. Galaa galaa dumbushee. Damma waalalaa beensi fudheen galaa. Galaa galaa dumbushee galaa. Galaa galaa dumbushee. Wee galaa galaa dumbushee galaa. Galaa galaa dumbushee. Yaa burtukaanetoo damma waalalaa beensi fudheen galaa. Ishururu yaa burtukaanetoo damma waalalaa beensi fudheen galaa. Galaa galaa dumbushee galaa. Galaa galaa dumbushee. akkasitti ofirratti sukkuumtanii dhiqattanii jechuudha. Akkuma argaa jirtanii kunoo dhiqadhee isinitti deebi'een jira. Kana fakkaata jechuudha fuulli koo. Baay'ee tokko jaallattu wantichi wanta faayidaa qabeessa gatii ta'eef otoo itti fayyadamtanii an baay'ee natti tola itti fayyadama. Kun fuulli keessan baay'ee tokko smoothy ta'e isinitti tola. Warra YouTube channel kana subscribe godhii yoo jiraattan subscribe godhaati. Maatii kanatti dabalamaan isiniin jedha. Yoo viidiyoo jaallattanii like share godhaa waan na hordoftanii galatooma.